namoonni wal dhabanii gara yaa'ii yoo dhufan abboonni firdiis isa balleessaa hin qabneen balleessaa hin qabdu isa balleessaa qabuun immoo balleessaa qabda jedhanii firdii isaaniif haa kennan. Inni balleesse sun dhaanamuun hin ta'aaf yoo ta'e abboonni firdii lafa akka isa ciibsan godhanii akka balleessaa isaatti isa haa reebsisan. Lakkoobsi reebamuu isaatii immoo akka balleessaa isaatitti haa ta'u. Inni balleesse sun hamma 40tti rukutamuu hin danda'a. Obboleessi kee ija kee duratti akka hin salphannetti 40 caala hin rukutamin. Qotiyyoo midhaan siribsiisuutti jiru afaan isaa hin hidhiin. Obboloota walii wajjiin jiraatan keessaa inni tokko utuu dhala hin godhatiin yoo du'e haati manaa isaa du'ee sanaa maatii sana keessaa baatee ormatti hin heerumin. Obboleessi abbaa manaa isheetii gara ishee dhaqee barcuma qajeelchee haadha manaa ishee haa godhatu. Maqaan isaa Israa'el keessatti akka hin bannetti ilmi isheen hangafa deessu maqaa isaa du'ee sanaan haa waamamu. Haa ta'uyyuu malee namichi haadha manaa obboleessa isaa kana fuudhee hin barbaadu yoo ta'e haati manaa obboleessa isa gara karra dallaa lafa maanguddoonni itti wal ga'an dhaqxee obboleessi abbaa manaa kootii maqaan obboleessa isaa itti fufee Israa'el keessa akka jiraatu gochuu hin dide. Barcuma qajeelchee waan obboleessi abbaa manaa raawwatus anaaf hin goone haa jettu. Maanguddoonni mandara isaatii isa waamsisanii itti haa dubbatan. Inni immoo didee ani ishee fuudhuu hin barbaadu yoo jedhe haati manaa obboleessa isaatii immoo maanguddoota duratti itti dhiyaattee miila isaatii kophee luqqiftee fuula isaattis tuftee nama mana obboleessa isaa hin ijaarre akkas godhu haa jettu. Yommus biyya Israa'el keessatti sanyii isaa mana isaa kopheen isaa irraa luqqifame sana jedhanii in moggaasu. Namoonni lama utuu wal lolanii haati manaa isa tokko namicha isa abbaa manaa ishee miidhu harkaa baafachuudhaaf jettee hiixattee saala namicha isa miidhuu sana yoo qabde harka ishee irraa kuti malee garaa hin laafiniifin. Korojoo kee keessaa dhagaa safaraa akaakuu 2 dhagaa guddaa fi dhagaa xinnaa hin qabaatin. Mana kee keessaas qunnaa safaraa akaakuu 2 qunnaa guddaa fi qunnaa xinnaa hin qabaatin. Biyya Waaqayyo gooftaan kee siif kennu keessaa bara dheeraa akka jiraattutti dhagaa safaraa fi qunnaa safaraa guutuu fi qajeelaa qabaadhu. Waaqayyo gooftaan kee nama wanta akkasii godhu nama jal'ina hojjetu hundumaas in cigga'a. Biyya Gibxiitti yommuu ati baate wanta warri Hamaaleq karaatti si hojjetan yaadadhu. Yommuu ati dadhabdee bututte isaan immoo karaa booddee dhufanii sirkutanii warra dadhabanii booddeetti afanis si irraa kutan. Isaan Waaqayyoon hin sodaanne. Kanaaf biyya Waaqayyo gooftaan kee akka dhaala godhattee qabattuuf siif kennu keessatti inni ofii isaatii diinota naannoo kee jiran hundumaa irraa yommuu si boqochiisu seenaa warra Hamaaleq bantii Waaqaa jalaa haxaa'i balleessi in irraanfatiinis. Nagaa isiniif haa baay'atu obboloota eebbifamaa kinoo akkuma wajjin dhaggeeffannee turre wantoota keessaa Waaqayyo nutti dubbatu qaqqabanneerra. Akkuma isiniin jedhee ture gaaffisaa isiniif hambaasaa Facebook irratti ilaalaatii dubbisaatii waan as keessaa hubattanii dabartan deebisaa eebbifamaa isiniin jedha. Boqonnaa 26 irratti wal agarra.